Cidha Kiyaar Bashiir baga gammaddan baga gammaddan mabruuk 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 baga guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii guyyaa gaa'ela keessanii baga rabbiin ittiin isin ga'ee misirroonni lamaa baarakallah alaykumaa wajamaa baynakumaa mabruuk mabruuk aruusayni lamaan baga gammaddanii baga guyyaa cidha keessanii geettanii guyyaan cidha keessanii guyyaa bareedaa guyyaa gammachuutii guyyaa addaatii misirroonni lamaan baga wal argattanii babbareedni lamaan maashaa Allah isinirraa jennee mabruuka baga geettanii guyyaa gammachuu keessanii isiniin jennee jirraa kiyaar. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu my family warroonni amantaa birallee ashamaa harka fuune baga jiraattanii hundumti keessanuu ammallee ni gaafa rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne ammallee jiraadhaa umurii dheeradhaa bakka yaaddan muraa dagaa isiniin jedha. Egaa akkuma sirraa argitan kana viidiyoon kee kan har'aa cidha Kiyaar Bashiir guyyaa kaleessaa Diseembar guyyaa torba haala gammachuu haala bareedaa ittiin ooledha jechuudha. Hedduu tokko namatti tolanii maashaallah cidha isaanii cidha bareedaadha. Haala bareedan cidha isaaniis dabarsanii jiranii namoonni Dubaayin keessaa namoonni hundi isaatu hin hafne hundi isaatu dhufe akkasuma namoonni hedduun mucammaan kuni maaliif sirna gaa'ela isaati irratti namoonni akkana baay'atee dhiyaatee jedhee namoonni hedduun irraa dubbataa jira. Dhugumaattuu sirritti namoonni baay'ateetiin dhufe jechuudha. Namoonni bakkuma jiran hundattuu nafne jaalala isaaf qaban ibsanii namoonni hedduun ni jaalatanii jechuudha. Sargii addaa godhatanii sargiin keessan sargii gammachuu isinii haa ta'u. Horaa bulaa dachaa dachaa deebanaa horaa bulaa wajjiniin dulloomaa wajjiniin arrii filadhaa hanga isa dhumaa wajjiniin turaa ilmaan hedduu horaa isiniin jenna gammachuun guyyaa cidha keessanii baga itti geettanii gammaddanii cidha jechuun gammachuu isa lammataatii rabbiin ammallee isin haa gammachiisu waliif isin haa dhiisu wajjiniin isin haa tursiisu hedduu tokko namatti toltanii. Guyyaa cidha keessanii haala bareedan dabarsitanii guyyaa kaleessaa hedduu tokko namatti tolaa maashaallah koongiraa isiniin jennee jirra koongiraa baga gammaddanii mabruuka mabruuka baarakallah alaykumaa wajama'a baynakumaa bilkhayr aruusayni lamaan baga gammaddanii guyyaa gammachuu keessanii baga simattanii itti geettanii wajjiniin arrii filadhaa wajjiniin dulloomaa bakka yaaddan gaa isiniin jenna aruusoonni lamaan baga gammaddanii. Egaa hordoftoota kiyyaa guyyaan cidha gammachuu Kiyaar Bashiir guyyaa kaleessaa haala miidhagaa haala bareedaa namatti toluun dabarsee jira. Magaalaa Dubaay keessatti jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Namoonni hedduun hin hafne jechuudha. Uummanni Dubaayin keessatti manattuu namni tokko hafee fakkaatu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Akkuma argitanii Kiyaar fi haadhi manaa isaa babbareedduudhaan lamaan maashaallah. Rabbi waliif isin haa dhiisu wajjin isin haa bulchu umrii dheeraa wajjiniin jiraadhaa wajjiniin dulloomaa bakka yaaddan wajjiniin muraa dagaa isiniin jennee jirra. Maashaallah isiniin jennee jira. Guyyaa gammachuu keessanii baga itti geettanii gammaddanii sirroon lamaan baga wal argattanii isiniin jenne. Heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutan isin lachuu isinii jennee jirra. Hedduu tokko namatti tola. Guyyaan cidha keessanii guyyaa gammachuu guyyaa addaa guyyaa namootni hedduun irratti hirmaatanii irratti argamanii jechuudha. Namni kan Dubaay qofaa miti hammaan gara biraatu hafe namoonni hedduu tokko baay'atanii jechuudha. Cidha Kiyaar Bashiir irratti namni baay'atu argamee jechuudha. Hedduu tokko das nama jedha. Haala das nama jedhuun haala namatti toluun cidha keessan dabarsitanii jirtanii wajjiniin horaa wajjiniin dulloomaa horaa bulaa isiniin jennee jirra Kiyaar. Guyyaan gammachuu cidha keetii guyyaa
hedduu tokko namatti tolu. Baga gammaddee nullee siif gammannee jirra. Baga ittiin si ga'e haadha manaa kan kee wajjin. Baga gammaddee baga guyyaa cidha keetii guyyaa gammachuu keetii simattee siin jennee jirra. Faamilii kiyyaa cidha Kiyaar Bashiir kana fakkaata. Hedduu tokko namatti tola. Uummanni bakka jiru maraa hin hafne jechuudha. Cidha isaanii cidha addaati. Akkuma argitan kana maashaallah haati manaa isallee bareedduudha. Kiyaarillee bareedaadha. Babbareedni lama wal argatanii baga wal argattanii babbareedni lamaanii maashaallah wajjin isin haa tursiisu. Umrii isin haa dheeressu waliin. Mabruuq isiniin jennee jirra. Mabruuq alfi mabruuq. Baga gammaddanii isiniin jennee jirra. Haalli simannaa uummataa aadaa Harargee hin hafne aadaan biyyoota hundaraatii isaanii sargi isaan irratti hirmaatan hedduu tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokkodhas nama jedha. Hin hafne uummanni hin hafne waan yoo biyyoonni muraasni hafte malee kan achi jiru tokko jechuun hafne jechuudha. Namoonni keenya hedduutu irratti hirmaate jechuudha. Cidha Kiyaar Bashiir irratti. Kanaaf horaa bula deemanaa baga gammaddanii baga cidha keessan haala bareedan haala gammachuu ta'een simattanii isiniin jennee jirra. Faamilii kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaataa ka waa'ee cidha Kiyaar Bashiir haala bareedatiin Diseembar guyyaa kaleessaa. Diseembarii 7 guyyaa kaleessaa guyyaa cidha Kiyaar Bashiir ture jechuudha. Guyyaa bareedaa guyyaa isaan bichaa miti namoonni sirna isaanii irratti argame hundi itti gammadanii dabarsanidha jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti toludha. Maashaallah irraa jennee jirra. Maashaallah. Waliif isin haa dhiisu wajjiniin isin haa oola isin wajjiniin wal wajjin isin haa tursiisu isiniin jennee jirra. Kiyaarii haadha manaa kan kee wajjin maashaallah baga gammaddanii itti geettanii irraa haftanii isiniin jennee jirra. Kana fakkaata rabbi waliif haa dhiisu. Misirroonni lamaan babbareeddan lamaan jechuudha. Egaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayikii gochuun yaada keessan koomentii barreessuun kan haaraa dhuftan immoo ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii gama YouTube chaanala kiyyaa isiniin jedhee jira. Viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayikii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa viidiyoolee hanga xumuraa ilaalaa daqiiqaa gabaabadhaa daqiiqaan isinitti hin dheeratu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessa xumuraa ilaaluun sabiskiraayibii godhaa yaada keessanillee barreessaa isiniin jedha faamilii kiyya. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa naaf jiraadhaa isiniin jedha hedduu tokko naa galatooma warri haga ammaa jalqabarraa gamma na faana turtanii laayikii gootanii sabiskiraayibii gootanii na faana turtanii naaf galatoomaa naaf jiraadhaa bakka yaaddan gaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti faamilii kiyya turtii gaarii isiniin jedha baay'ee. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha faamilii kiyya.